جني تيرو مكتير غيرهم تي هجمي إيشجدون إبسمه جني تيرومي بولتي ولين إجارتين جني وجين جراتها جرا جنان نمني باين عجب دريجرا ميسك ولي لالو تا أكو دعايو بربادني جنوني فتيا مجاهد عمر أحمد جدامشي بكيد ألو تقولي أكو مكان فتيان كايرومو أنس جني تنهيروم سيسي مقاسي قوتو اللي تنو تكالا جينيين بيك هم تيجرتي نجسوا في نجسوا مالي في فنجستو أكل عالم تكتو في نجستو مالي يو إني دي نم باسا جل أفو مكيا فناني باسا فيديو سنجد إيسا qullaa koo viidiyoo kaaseetan dhiira lamatti ergeetan jira atu jarri hin gadhiisin annan gadhiisaa fi jedhaa jirti. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ashamar kafooni hordoftotaaf kabajamtoota Oro Show akkam akkamnaaf jirtu jiruun jireenya aafiyaan akkam isin bira ana bira gaariidha alhamdulillah. Har'a sigaa viidiyoo kabraa isinii qabadee dhufeetan jira akkuma beekamu viidiyoo bohaarsoo bashannansiisoo kan ajab ajiizan faayisanii qabadee dhufeetan jira irratti waliin dubbannee irratti bohaarree baay waliin jennuudha amma xumuratina waliin turuun dagatina warreen mugar chaanalii kanaan taarawaa dhuftan subscribe gochuudhaan eegalaan isiniin jira warri subscribing goone akka nama baay'ee percentage sayitamni nama subscribe atu nama godhin taa ilaaluudha jechaadha akkas ta'uu hin qabu maaliif oromo maaliif viidiyoo kanas laayikii tuquun dagatina gara viidiyoo warroon jaarsa keessan Dubaaitti fidachuudha wayin dammoo ergachuudha shurshuraa jirtanii wanta takka beekuu qabde jaarsa waagaatti kaffaltanii fiddeessan deebistanii akkan arganne beekuu qabdu irmiitu fadhaa warra akkas gootanii jirtan tan waagaatti kaffalee fidu tokko nanachitti godhee fudhatu tokko ennumtuyyuu immoo torba wayin ji'aan booda eenyudhaan sin barreessiin ja'a nirraffataabe kanaafiyyuu urmatti fadhaa isiniin jechuu barbaade. maaltu jira akkas Dubaayin akkas tokko nu sossodaachiftan akkam akka tokko nu sossodaachiftan Dubaayin maaltu jira mee nutti himame Akka dubartoonni keenya jedhan Dubaayitti jedhan massaaraadhuma qabatanii akka waan dhaabatan wayii godhaa jirtu. Dhugaadha an sila dhufuufan ture bakka harki koo bakka tokko mataan koo bakka tokko bu'uunsaan ol jechaadha kanaaf dhiiseera nufu. ቤዛ ለእናትሽ ቤዛ ተመልከት ሸራ ቀድም ሸሪካ ውስጥ አርግ አስቀም ተመልከት አፍሪካ Kuno jarakkanaa waraabee nuun immoo mataarra nu baasaa jira. Geessanii birrii 200 immoo nutti gurguru jechaadha. Laala isa akkasiitiin ni biyya fixaa jiru laalaadha. Egaa akkuma dhageessan yedduu kana immoo Jaan Mubaarak Musammaa jinni itti heerumtee miidiyaa kana gudii wadhaa jirte yedduu kana mee waliin laalla. جني تيرو مكتير غيرهم تي هجمي إيشجدون إبسمه Okay. Duraan dursee ani arraan tana mana keessatti akka wanni kuni kajiban taane sheekonni ol ba'anii ibsanii jiran na fakkaata garuu amma gaafiin kuni ummata hin dhageenii fi hangammaan tana na fakkaata miti aywa okay duraan dursee ani waan soba manaa feesisu waan haqiiqaa takka mubeen gaafachuu jira an kan jiraadhu magaalaa Makkaa keessa maqaan kee kasirri munaadha Jinniti guyyaa meeqa eegalamtee takkiinimmoo hangamii jettan. Na ani guyyaa almost guyyaa 10 irra dabree immoo ani waa'ee jireenya kiyyaa even bultii akkamii qabachuu dandeenya kan kun akkamii godhamee hajjoote maaliif wanni kun taarika keessa waan jiruuf ikhtibaara takkiinimmoo fatanaa naa godhame san arraan tana Mubaarakii fi faamiliin isaa akkaan dabreellee ni beekan akkasumatti mubee jechuun waan kijiba kan taane himanii jiranii dhugaadha jinniin yoo ilmi namaa sodaatee ni sodaachifti yoo gartee tarma dhugaasan tajaalattu ta'e immoo takkee yoo kan sodaannete wanni hin jettu sin goddaatu jechuudha. Anyways jinni akkamitti heerumtee jettan haalli naan itti heerume akkata isaa wal agarre
akkamitti ol argitan akkaataa tola jedhanii isaanii namoonni beekanii kanatti deddeebi'u maaliif yoo fitan Google keessa seentanii waa'ee jinniidhaa sirrii qoratanii baruu dandeessan jechuu barbaadeeti. Maaliif like background yoo uummata sila amma sheekonni arra mana keetiin na gaafatan san Mubaarak Musammaa isaan gaafii sanii fi isaaniitiif nan gaafannee beeka. Ka itti na gaafatan deebii uummataaf akka ta'uuf daliila hojii fidanii dhugaadhaa wanni kun ni jira. Seenaa irratti illee ni jira. Dhugatti seenaa biliqiisillee dubbatanii akkana ture dur gaafa jaahiliyyaa jaanii dubbatan. Amma immoo warri gadi dubbatan irra dhiifamaa wajjin an gidduu galuu barbaadu. Isin dubbatan irra akkamitti wal bartan gabaabsiiti kanas nama nageenya dhageessaa ragatiteef akkamitti wal bartan. Mube ammaanta deemanii qushaasha akka barbaadan barbaadde moo maali sila? Jechuun ergaan tarbiidhaa wal beellamnee dhufne kirkiriin barbaachisoo qaba. Akkamitti wal bartan jinni baruu feena. It's okay. Duraan dursee jinni yaani tokkoffaa ammaanta amma sooshaal miidiyaarra jira. Akkitti wal barree anaa galgala deemu haflaarra haflaa jechuun kayyaa like paartiirra anaa deemu harara waliin dhufne ani nagarree ture. Akka dingataa ceekuudhaan kana dhahee namni normaalatti amma gijaa akkanatti namni waliin dhufu takka namni takka halaalatti firraayida keessaafuu warraas jiraatu keessa. Warri Suudi Arabiyaa keessa jiraatu ni beekaa takkiin warri sheekota amma ni beekan maaliif jinniin ifa bahee akka ilma namaa san qaxitaan deemu. Maaliif akka qilleensaa yoo ta'e tarimoo takkiin immoo maqfii ta'ee deemaa jechuudha. So, nuti ani halkan gizeen deemu waliin dhufne halkan kana gizee waliin dhufnu haala silaa inni itti wanni je'ee ceekuudhaan. Ani amma na duubaa immoo na duraan waan jawsan hin fahamne. San booda sheekatti gaafadhe jechuudha. Sheeka gizeen itti gaafadhu akkana jee gizeen tiimu wanna agarsiisuu ni dandeessa naan jee. Een hin danda'a. Walaakin namni kuni nama ilmiiti. Namni ilmi stiil ammaan tanatti illee ni haasawu. Ni haasawu jechuun fayyaa. والدبسان دبسوني دنديسا والتوني دنديس ولكن بشر شرطي تكن يو جني إسلامات يقف جنين يهودا تكن جنين خافرة نما قدات نما قطات نما علمو نما نميت ولكن جني سري يو تاتي تمسلمة يو تاتي Akkuma dhageessan kana qofaa miti namoonni tokko tokko immoo namni waa'ee jinnii kana beekan eeyyee dhugaadha garuu hanga lubbuu kee baasutti si geessisuu danda'a gisee takka wajjin jiraataa dhuftanii wal dhabbiin jiraachuu danda'a waan baay'ee jedhaa jiru meemee gaafii Mubaarak Musammaa fixnee kaane gara sanatti immoo deemnee dhaggeeffanna meemee. Ishi maarii maal sii kenne yookaan immoo nikaa maal sii kenne jinnichi? Daa'imandii bishaanii. Daa'imandii bishaanicha nu agarsiisuu dandeessaa ree? As gubbatti fidee viidiyoo waraabeen hin agarsiisa huwaati. As gubbatti garuu hin baasu. Mara ko ma no bolaketi ilma namaati ma jinniin fidee sii kenne. Mube obboleessummaa osoo hin ta'in waan asirratti namaaf masmuuhaa fi mamnuucaa jira. Waan silaasiif wanni beekamta qaba waan dhorkamuu jira ni beekta miti sanumaafuu hin danda'u. Yoo feetanii karaa feetan isin agarsiisuu hin danda'a allaqa. Baay'ee nama amansiisuuf illee hin Mesenjeraan na arguu dandeessaa? Mesenjeraan na arguu dandeessaa? yaa ni danda'a rakkoon qabu. Namatti agarsiisinsiin jedhee laayivii irratti. Namatti agarsiisinii miti TikTok irra mamnuu'a. Baay'ee waan aywa TikTok irratti mamnuu'a maal baqa waan. Yaani eessaa fide ni daa'imman jechuun jabeenya birri miiliyonotaan gurgurama eessaa fide sii kenna. No miliyoona osoo hin ta'in amma warra miliyoona gurguru uummata agartee faranjii fi sheekota wannidhaan waa'ee kana sirriitti si ibsuun ni danda'a warra sheekota jinni dubbisootee qofa miliyoonaan gurgurama. Even hanga doolara miliyoona lamaa gurgurachuu dandeessi. Garuu warri gartee biyya keessaa kuma 500 doolara kuma 500 kuma 300 laayikini jiraame akka magaalaatti. Akkasi. Sibgalaa jira? Waa'ee jinnichi na beekuu irratti immoo si beekanaan jette isuma dhuguma narree fadhee viidiyoo cufadhe kan nama silaa. Si beekanaan jette akkamitti na baruu danda'e jinnichi? Ittiin hime haaseenaati jaaffite. Viidiyoos ni argamiti ma. Maal jette? Ittiin hime. Addaan duraan si wajjin relationship qabaachuu ture jechuun akka waliin haasoyne
akkasitti haati qishoo rabshaa as gubbaa akka tureen tiimeetii ture maaliif nama jaalatan takka dhuguma tiimanii walitti siqanillee dhugumaan namni walitti ama jiru. Akkana jaalattee jaalallee gaafattee itti himtee? Anaa jaalatee jaalallis gaafate bubaara. Anaas gaafate. Maali ree? Anaas gaafate. Maali ree jechuun ittiin himee rilashiishii yeroo jettu namni asirratti waan biraa sooshaal miidiyaa irra jirra haadha koo. Maal ittiin ta'e jinnaan ana na baruu dandeelaa akkoo maali? Ragaa dhabuu gaafa sana immoo bultii sanarratti shartii si godha ati dhala afur baree jettee si dhiise itti heedha kana. Kanatti Ayete as etti meeti jire. maal jedhe yeroo ati ittiin waa'ee kooti? Waa kati osoo ta'e si jamar jiru san kan kee dura nan galchu nan je. Nan galchu. Yaa. Amma ishi jireenyi immoo akkamii sitti toleera? Anaaf isa gaa. Sitti tolee jira? Hedduu ta'a. Amma sii teelaa jireenyichi. Wanti si kan fayyeen jiru? No, wallahi nan kaffana. Maal gammachuun isa qabu. Gammachuu qabda jechuudha wajjiniin. Yaa. Ishi. Gaaffii yoo qabaattan gaaffii keessa naa barreessaa. Jalatti isiniif an gaafadha. Warri Oromoodha jettan eeyyee intala Oromooti abbaadhaan Oromoodha haadhaan immoo Yamaniidha. Piraayiveetii namaa himuun hin ta'u hangaruu qoradhee gatiin beeku bani. Abbaan gaaffii keessan barreessaa gabaabsaati. Fi suuraa isaanoo biluu dandeessaa. Maaliif fide suuraa isaa? Short in the brief gabaabsi no jedhi baqa. Maqaa isaatii fi wanni suuraa isaa nan gaafatina. Egaa akkuma dhageessan dubbiin jabaatteetti maal jettu beemee kana? Maal jettu? Warri immoo jinniin waan gaarii wayii se'anii anis jinniitti heerumuu barbaada akkam akkamiitiin wal bartanii warri jedhaa jiru. Fatiyaa Kaayiroo fa'aan. Fatiyaan Kaayiroo fa'i bakka waanuma gaarii wayii seeteetti qaamee dhaggeeffadhaa. Ittiin maqaa koo Fatiyaa Mujaahid Umar Ahmad jedhamti. Fatiyee Fiqirannaatiin TikTok irratti Facebook irratti maqaa koo dhugaa yoo barbaadani jinnoonni Fatiyaa Mujaahid Umar Ahmad jedhama. Bakki dhaloota kootii Jimmaa Abbaa Jifaar sanyii mootii magaalaa Jimmaa keessatti qocii ganda qocii keessatti dhalatte. Abbaan shawaadha yoo zaris gaafatanii haadhaan Jimmaa abbaan shawaadha. Oromoo qulqulluudha. Laalaa gudii Fatiyaa Kaayiroo takka akka jettee nutti mitee beetti nutti iyyuu argitanii haadha faaxees itti barbaadaa fi jinnii tokko. Oromoo maamaara jinnoonni. Oromoo maamaara jinnoonni. Lakke Oromoo Islaamaati. Oromoo Arabaa, wanni Arabaa, jinni Arabaa. Jinni Arabaati naa ta'eera. Okay, itti naa himi bakka dhaloota kootis itti himi waa hunda himi. Hayyaan araan ittiin hime garuu ati ni dandeessaare sheekaa warri si fiduu qaba haa dura dursoo. Rakkoon qabu sheeka sana natti ergika. Hayyee yookaan akkas ta'uti nama akkaawuntii keessa irratti godhama kiyya kana namaan wal barsiisu jira sooshaal miidiyaa maaliif jinniin ilma namaa ni dheessiti ni beektaa mi'insi ni dheessiti. Sanumaafuu amma takkaanis sooshaal miidiyaa kana anis kun ilma namaa dheessii jira kun qobaan nyaadhaa qobaan rafaa garuu jarri naa wajjin ni rafani jarri ni jiran qobaan qamaa qobaan gabba'ee bashannanaa suma dhugumaa rabbii jaratu si hiriyyaa kiyyaa majinni hiriyyaa kiyyaa bar hin beekne waliin barre malee ammallee sinaaniin kunuunsaan naa wajjin bar ni jirani. Yaa akkas tanaaf hin jaalaa kanaafuu amma maal goona seetanii anammaani wanni godhaa maybe tii wal barsiisaa. Sillee haalaalu laayifi kee gubbaa dhufeeti ni dubbisaa garuu haanillee amma xiqqisho riilashiishippii kee akkasitti keessa wajjin seenu guyyuma kudhan qofaan isaan bira taa'e laayifi irraa illee guyyaa kudha wayii kaniin dhabame laayik jimmata dabre jechuudha karaa miti jimmata dabre isaati. Giiftiin kennaa kennanii na gargaaru gizeen geemii taphata. Kiraa malaa kiyyaadha dandeenyamu. Akkuma dhageessan Fatiyaa Kaayiroo jinnii tokko naa barbaadaa. Ilmi namaa jechuun namni dhiirri na jibbisiiseera jedhaa jirti. Waan gaarii beeksisan dhagaa xaaxaa sammoo. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muciyyoo takka tan
dhiyootana tiktok irra baate jinniin heerumee guyyaa 10 duraa hono eegaan heerumee jettu dubbiin tun dubbii dhugaati ani hijiban jiru maaliif amata tokko dura moo amata fi cinaa dura kaniin ani gartee dhalaa gartee babbareedduu tan insi irraa taate jinniin gartee dhiiraa fuudhuu ni dandeessii jeetiin mallattoolee gartee dhalaa jinnii heerumtuu hunda takka takka lafa haayee jira dhaamsiniin obboleettii teenya tanaaf makkattiin dhaladheeni jinniin heerumeettu tanaaf dhaamsiniin ani qabu wallaahi dafi osoo gartee rakkoo biraa osoo sirraan hin geenye ni azabamta hedduu si azaba maaliif waldabuun keessan hin oolamu hamma duraa kana sikkijibeeti hillima sinaqata hoggu takka si hillima sinaqate booda immoo wallaahi illaa hamma ati fanniftuu takkaan si gaha dafi jalaa deebi rabbi hara gartee ibaadaa jabaadhu akkamitti akka gartee firraa dhoorgitullee xariiqaa hedduudha jira akkamitti akka gartee insiin gartee yoo jinniin kadhibdu ta'e itti firraa dhoorgan jechuu ammoo rabbiin gartee hariiroo nuufi isaan jidduu dhoorkee jira maaliif isaan kun hedduu hijiba kana guddatan waan hijiba guddataniif nuti isaanii waliin hariiroo uummachuun dhoorkaadha islaama haa ta'anii nasaaraa haa ta'anii yahudaa haa ta'anii waan fadhan haa ta'anii dhoorkaadha maaliif isaan nu arkan nuti nagarru nuti insii akka keenyaa kan agarru kana waliin kan hariiroo uumachuu qabnu jechuudha sawaan gartee walirraa is dhaluu haa taatu waliifis dhaluu haa taatu waliis tumuu haa taatu waliis gorsuu haa taatu akkuma hundattuu hariiroon insii fi insii jidduudha jinnii fi jinnii jidduudha dhumte dubbiin jinniinis addunyaaf dandeessa qabdi insiinis addunyaaf dandeessa qabdi saniifuu karaa gartee ilma namaa deebiin siin jaanii gabaabdutti. Egaa akkuma dhageessan deebii gahaa argattanitti yaada warra jinnii waan bareedaa wayisee kana fakkaata jechaadha. Hin ajjeesu maaliif? Ofin ajjeestu akka laalamtutti ofin ajjeesta malee. Akka islaamitti kanaaf siin jedhanu. Yoo inni didee nan baasa jedhe ofuma kiyyaa kananii baasee viidiyoo san gadhiisa jechuudha. Ofumaaf gadhiistaa? Ofumaaf gadhiisa. Eessarratti TikTok irratti adabanii beektaami? YouTube Facebook irra garuu danda'ama Facebook kennaayimi. Search godhanii ayi barreeffadhu Facebook kee follow godhatanii deemanii maaliifuu si haa eeggatan achirratti. Amma hin banadha. Amma hin qabu garuu hin banadha. Hin banatta. Okay. Banadhu dafii banadhu follow si haa godhanii. Dura buutee gadhiista. Hin jarjariin kaa jarri haa gadhiisanu. Inni lammaffaa gadhiisee inni duraa gadhiisee hin beekamu bareedduu tiyyaa hin jarjariin jarri haa gadhiisan dura. Maaliif seete erga isaan jechuun amma isaan dura bu'anii yoo waan kana gadhiisanii ani laal amma kan koomitillee jechuuf yoon ani gadhiisi wayya kan koollee miti jechuuf an ofii kootii garuu kanuma kootiin jedha maaliif hin bushaawu ittan boona. Kan koomiti akkam jetta fuulliki yani mul'ata akkas godheetiin waraabee bilbila lafa kaa'eetiin ofirraa fageessitee waraabde akkaataatti waraabamullee sinitti himtee bara Oromoo waraabaa erga akkaataatti waraabanullee akkana godheetiin jette achi teessisee maal jettee sa'aatii lakkaa jettee naahu daabboon gizee waraabamu sa'a lakkaa waaw akkam lakkaa sa'a. Kaameraa noormaalirra galteetoo eenyu bakkee kanuma filitarii malee waraabdee ergitee rabbii kee sodaadhu. Filitariin qabu noormaali kaameraa noormaali. Hayyee ittiin mi'a baratan. Oggaa kaameraa galtaniitoo isinii baasa bakkee laayitii itti dabaltanii bakkee daqiiqaa ittiin argattanii bakkee mooyyuu eenyu ittiin baafattanii kaameraa fuulduraa fi duubaa jechuudha. Achumaan isa geengoo saatii wayitu jira geengoo san gad tuqxu. Qoy mee geengoo saa jechuun sana bakka noormaalii galee ilaalaa qoy. Nu fayyadamaaniifuu gaafa miira keessa galee namoota. Akkuma argitan egaa salphinni alanaa dhumaan jiru. Qiyaamaa dhumti dhiyaatteeti gara bina jaanuu haa baasu jennee dhiifna malee inni kun jabaadha inni kun cimaadha. Egaa viidiyoon irraaf qabadheef kana fakkaata. Ittiin barattanii ittiin bohaartaniif yaada. Hamma viidiyoo kabiraatiin walitti deebinutti Oroo Show. Bye.